saddeetiif daqiiqaa 15 viidiyoo kana isin waraabuuf jira jechuudha. Maaliif viidiyoo kana isin waraabe ani mana hidhaatiin jira akka uummata kayyaanni maaliif viidiyoo nu gadhiisu biyyi galee nu gadhiisu jettanillee hedduu jira. Kanaafuu karatti shubufoon nu dhabde qofoon tunis ijoollummaan tun teetii qofa na gaafatuu fi na qoratuu fi na qaba malee waan biraatiif miti. Wanni biraa takka jirtu takka hin jirtu kan sodaanne isinis akka rifanne isin jechuu barbaadeeti. Inshaallah astaghfirullah lazim mana bidaa isaan jirantti maqaa rabbitti bachuulleen gaarii miti. Kanaafuu akkuma du'a hin hawwatan inshaallah borganama waan gaggaafatan ijoollees waa gaggaafatanii ijoolleen gaa alhamdulillah astaghfirullah lazim ijoolleen baabaa naan jennaan khalaas nagalakisanii akkasitti inshaallah adan baruna fe'anii jechuudha. Akkasuma injaan jechuudha maddana gaafannaan laata kiituma godhuufi malee waan biraatiif miti naan jaan ijoolleen ta'e ta'u taakita godhuufichi booda warra gaffiidhamu wajjin na gaffi'an jechuudha. Warra gartee qabaanii karaa adan darban sanii wajjin na fe'anii akkasitti deemaa jiru. Akkasii wanni biraatti akkan jirtu inshaallah astaghfirullah akkasiin sinjaa kabajamtotaa fi daawwattoota kiyya warqaan keenya adanii hanga sooddu baay'ee kan hawwatan abdiin sirraa qaba. Akkuma takka yaadne ni gallaachuun nagee hanga lumaa takka yaadina mana hidhaa kanus yaa waan agartee akkasitti nama hidhaa qobatti nama hidha sana miti meeshuma ta'eeti wajjin si ol naqanii oomisha guddaadha mana guddaadha nama hundi jidduu ol naqanii adanitti darbanis kagallakkisanis kaakirasuu didiimuu fadus asirraa deemaa jechuudha irraa fi'an daangaa irratti. Akkasii uummata kan jiranii akkasii galgijee duraa garuu ni rifadhee eegaa namoo isaan bu'aa gaggaafadhee waa hunda naa ibsan booda laarakkun takka hin jirtu. Anuma wayii paaspoortii riyyaan irratti harkanii fa'aan shakkaa turan paaspoortiin riyyaas kan dho'isee yookaan isa ishaaraan gaafaan seenu san ishaaraa kan ittiin jedhaman maali maqaan yookaan isa kompiitara isaanii keessatti beembee hojjetee sodaadhee wanni sunis takka hin jirtu nagee malee wanni takka hin jirtu jechuudha. Akkasii. Sa'aan tun sa'a lamaa fi akka Ayiroopaatti jechuudha sa'a lamaaf daqiiqaa 17 taanee jira. Yeroo viidiyoo kana waraabachuudhaan galgala jummataati. Bora jummataa amma khamisa ollee jechuudha. Amma harma jummata seenee jira. Akkasii kalee guyyaa arbaa asii booda nagabanii edaa as bullee arraasa soollee jechuudha. Ammas booda jala borbanama ni baana waan qoratanii ni baana amma takka kayyaanne isin jechuu barbaadeeti. Akkasii kabajamtotaa fi daawwattoota kiyyaatti baay'eedhaan nan dagatina. Warqaan keenya inshaallah bal'inaan isin waraabaa gammachuudhaan uummata akka kayyaanne to'amu qofa kan hawwatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadhaa jechuu barbaadeeti. Akkuma isin jeegaa namoota rafuuf jiranii ijoolleen nuti rafuuf jiranii sababtumaan kee mana fincaanii keessaan jira fincaanii keessaan jira. Akkasii kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa. Gaaggijee karaatti immoo waa hedduu mudata akkuma argitan kunis mudannoo takka jechuu ni qabanna inshaallah akkasii haddanii wal garraa jechuudha inshaallah maata afaan tuna baree akkasii isin jedhamu qofa kan hawwatan ittiin nagabamu odoo namaa ta'uun qabamu bukkeen irra garagarteef ijoolleen isa akkasuma. Video kana
Senegal keessa kalamaan Senegal keessa akkan uummata kayyaanni jechuudha nama hedduu komantii kun akkumaan daa'imman intarneetii banetti nama hedduu komantii rakkatee biyya galtee rabbi nagaan sagalchuu jettanii ta'ee naa godhaa jettan galatooma isiniin jaa hedduu takkaanaaf galatooma wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf bakka hedduu naan deeggaraa jirtanii anis moraalii naa godhaa jirtanii rakkoon tun namarraan turtu akkuma beektan rakkoon hundi namarraan dhufti garuu sirraan turtu nama fuftan nama kaatan akkuma sirraan teessu jechuudha dheeraa itti meeshaa sirraan teessu waan taateef akkuma du'aa hin haguutan. Akkuma du'aa hin haguutan qofaa achirraa barbaada. Yoo biro nagadi lakisinis sanaafattee na ol deebisuuf hammala maaliif ishaaraa faana boosisuudhaaf ijoollee qaqqaban tan hundi warra nama ishaaraa ol deebisaniitti sanarra haaratti basmaa godhanii firraa raafan jechuudha akka fakkeenya suutii godhuu eegalanii